دائماً في ماتين دائماً أردفتوتا أمنتا إسلاما مرتي بقى أيانا إيدال فطر كم بركم لما في كدا سديتين إسنجا إسنيجن. Egaa guyyaan kun guyyaa ayyaanaati nagaan teenya bika jirtanitti isin haa geessu waggaa 1447 ayyaana idaa arra kabajaa jirra baga ayyaana kanaan isin ga'e. Egaa yaa ayyaana idaal fixir kan bara 2018 sababeeffachuudhaan egaa mana maatii tokkotti argamneeti jirra jechuudha. Egaa nutis ol seennee maatii kana waliin ayyaana kan dabarsinu ta'a jechuudha. Dhiiroo arra guyyaa ayyaana kana maatiin walii ollaan akkasumas daa'immanii fi namni guddaan akkamitti dabarsa kan jiru walumaan ayyaana isinaa jechuudha ol seenne. Egaa isinis mana keessanitti kan ayyaanaaf qopheeffattan nyaachaa unachaa hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtanii isin affeerraa. Ijoollee guyyaa ayyaanaa firrii fi ollaan wal waamee kolfaa taphachaa ayyaana gammachuun waliin dabarsaa. Maarree mana ishee Muhammudittis guyyaa ayyaana sooma hiikaa kana firri aantee fagoo hiriyoonni fi ollaan baga ittiin isin ga'e jechuuf hunduu mana isaanitti argamanii jiru. Isaanis warra isaan waliin ayyaana kana dabarsuuf dhufan fuula gammachuun baga nagaan dhuftan jechuun harka fuudhanii simatan. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني مكان كيا شيخ محمود حسين أحمد جرام بكين التدالت لي أنا جاجو عندك أرسا جرامو أشي التدالت لي أشي رامو إيجاس بكين النتي قدت لي كشيتا جراما نانو غسلا أشي قدت لي هالي برنوتا كيا بيا كيست barachuu ture quraana man warra kiyyatti qara'e eegasi ilmi immoo deemee bakkee birootitti biyya Gasala jedhamu. Gasalli kun nama Sheekh Abdallaa Gasalaa jedhanii isaan bira ture. Achirraa ka'ee loodee dhaqee loodee sanittis achittis baradhee achumaan eegasi ammallee karaa Gasgaar Sheekh Ahmad Usmaan nama jedhamu ammallee hin jiranii isaan biratti baradhee achirraa deebi'ee yaada biyya alaa kana deemuun natti argame. Yaadni kun argame jennaan yeroon sun yeroo dargiiti. Akkamitti deemna jennee nama sadi taanee mala buune maal godhuu qabna makiinaa haa barannu makiinaa hodhaa isiin taa'uu osoo hin taane isii tanaa akka ittiin biyya alaa deemuu dandeenyu jennee makiinaa hodhatti seenne nama sadi taanee makiinaa san xiqqoo barannee osuma jennu eegas immoo gara biyya alaa deeme. Suudii ani carraan kiyya ordoniin na deemsisee ordonitti viizaa barnootaatiin seenne akkasitti Suudii amata gara 7 akkas turre eegas gara biyyaatitti dhufe amma biyyatti amata 32 akka biyyatti deebi'e. Guyyaa iidaa yaa'u biyyatti baadiyyaatti guddanne baadiyyaan marqa godhaa aannan jira deemnee walirra beeytanii mana islaamaas tahe yoo kiristaan illee nutti kaluu jiraate deemnee guyyaa san bashannanna birrii nuu kennanii nyaata nuu kennanii namni hunduu nu dhungata namni hunduu beeytee ilmaan ebaluuti jedha. Baay'ee nutti tolee bashannana guddaadhaan dabarsine jaalala guddaadhaan dabarsina guyyaa kana beeytanii akkuma yookiin bakkee taphaattu jira achi deemneetiniin dhallaandu kunoo annaasan isiifaa fudhatee namni akkasitti daraara qabannee akkasitti taphannaa akkasitti dabarsine waan guddaa dabarsine. Namni ijoollee daa'ima tana rahmatan yaadin rahmatan godhin namni guddaan kabajin rasuulli anarraa miti anarraa miti jechuun kun waan guddaa anarraa jechuun hin waakkatan jecha. Kanaaf shari'aan islaamaa ijoollee bakkee guddaa kenniti. Duniyaan tuni wal dhaalaa deemti abbaata keenyarraa hafne isaan nurraa hafani isaanirraa ilmatu hafa amma tuni intala xiyyaati akaakayyuu kiyya tunillee intala xiyyaa lammata duraati. Tuni ta'ee gasii immoo sadaffaa arfaffaati
كوني كيا كوني أكست بيتني ما شاء الله تربية ولاني إجولة قدس إسي تلتو برباچسا بي إجو علم وفي اتيادة قدسة تلتشيت نينجرة بي قدة الرأي علمان دارايو بني سيفت دارا متاتي قديبون قو علمي بيتني يو علمي هاتبتو جراني اللي وفيتي وكين هاتي وكتي أبان بكي تبا جيسي بكي غسي إسان اتباشن نجيسي ديبيزو مالي علمان كررتي قد ديساني الربا برتي أخلاق أبدي ناموس أبدي كناف مال جراني ما كورو موتتي وجوليني وان واري وجولي واري باتي يعني واري هل كان كنو هاتي من اللي يوكان دران نمني بيتاني بالدرة تاعي هاسا هيبو جراني كان جراني كنرا وان واري جتشون هل كان إيقاش ديمي يجاي بالدرة تراني إيقاسية واري هاسا وارو جولين وارين باتي يجو وامنتي وري هاسا وجولين قديم باتي جراني توقفا إلما كقدسوا كتولشو هذا كتولشو كإيقاسي مو إلما كان تربية قول هاسا وبريدة ilmaan alaa jirtu ijoollee ebalu ijoollee ollaa keenna akkanuma jettaniin tuqina ijoollee san beeytee wal jaaladha waliin jiraadha jedhanii ilmaan tana guddina isii ijoollee yoo alaa dhuftu maaliin dhufti ilaaluu barbaachisa yoo baatu akkamitti baate jechuu yoo galtu akkamitti galti iccitiin milkaa'ina kiyyaa'ani tokkoffaa biyya arabaa sanitti wayitii barannu namoota gurguddatuuyyuu gorsa nuu kenna biyya keessanitti deebitanii biyya keessan barsiisuu qabdan waan barattan kanaa jedhan amma isuma kana iccitiin milkii kiyyaa isuma kana waan isaan nuun jedhan san fudhachuu namoota hedduutu achitti waraqaa shufeera tahee waa meeqa tahee achitti hafe nu hin gallee gallaan immoo biyya teenna tana isii jijjiirra jenneeti isii barnoota illee jijjiirra qabeenya illee jijjiirra akkaatama jenne sanitti rabbiin nu waffaqee ani akkuma galeen barsiisaa ture madrasaa khulafaa raashidiinatti barsiisaa ture eegas direkteera mana barnootaa san ture eegas immoo hojii dhuunfaa dirjiitii adda addaa keessa illee dalaguu ture eegas hojii dhuunfaa kiyyaatitti seenee horii furdisuu san keessatti wanni addaa waan na mudateetu jira waan ijoolleen tiyyallee irraa gorfa fudhattu waan anillee warri amma nu dhagahullee gorsa irraa fudhatu suni maali yoo jedhan hojiin horii baay'ee ulfaataadha horii huqqataa kana binnee asitti furdifnee biyya alaa ergina horiin kuni karatti si harka kufaa karaa kaaftaa si harkatti du'a guyyaa horiin 12 feene horiin 4 faas galutu jira horiin 8 du'e horiin 4 galutu jira kanaaf wanni amma milkaa'inaa kunillee awwala rabbii kiyya lammata namtichi juhdii godhuu qaba wanni manatti namatti dhufu hin jiru namni waa dalagatullee qaba waa baratullee qaba kuni akkanumatti ta'ee akka reefii tana jedhan san jaami'aa yuunivarsiitii jaami'aa minisootaa irraa waraqaa ragaa maajisteera fudhadhe odoo hojii kana hojjadhu osoo dhimma ummata waliin deemu maal barachuu qaba barnoota kiyya guddisuu qaba jijjiirama fiduu qaba jedhee halkan barachuu ture sa'a 3 irraa haga sa'a 4 walakka akkana barachuu ture namni barachuu qaba hojjechuu qaba niyyaa gaarii qaba karoora qabaachuu qaba bakkee kanarraa bakkee kana gahuu qaba jedhee yaaduu qaba kana wanni dubbadhuuf uf jajuuf osoo hin taane ilmaan tiyyallee kanarraa barachuu qaban ilmaan tiyya jechuun ilmaan biyyattii hunduu kanarraa barachuu qabanii. Ijoollee Shee Muhammad akka amma dhageessan bu'aa bahii jireenyaa hedduu dabarsuun kan isaan yeroo ammaa abbaa qabeenyaa ta'uu danda'an. Egaa guyyaa ayyaanaa fooliin ayyaana akka urgaa'u wanti taasisu nyaataaf dhugaatiidha. Mana Shee Muhammadittis nyaanniif dhugaatiin gosa garaagaraa haaluma argaa jirtan kanaan dhiyaateeti jira. Hiriyoonni isaanis waa'ee isaanii mee maal jedhu jennee
waa'ee isaanii irraa iyyaafannirraa. Dursa isin galatooma carraa kana nuu kennu qophii isheen mana ofiititti qopheessan irratti argamtanii warra gaafatamuu fi dhaamsa dabarsu akka dhaamsa dabarsu godhuu keessaniif OBN bakka bu'aa uummataa ta'uu guyyaarraa guyyaatti mirkaneessaa deemaa jira waan ta'eef galatooma. Isa sheekaa kana gaafatte baay'ee sagantaa addaa yeroo addaa waan barbaaduuf homaan jedhu gabaabamatti sheeyni maraayyu sheeyni barataa akkaadaamiitii sheeyni abbaa amantaatii sheeyni pirezidaantii dhimmoota islaamummaa musliimoota magaalaa Adaamaatii sheeyni abbaa qabeenyaa invest godhee investarummaan beekamu kabiraas yoo jedhe yeroo fudhata waan ta'eef kuni kennaa rabbiitii isaan maraayyu jennee irra taruun gahaa ta'a. Ammas asitti nu waamanii carraa kana argachuudhaaf haa galatoomani. Dursee ani baga iida kanaan rabbiin muslimtoota ji'a tokko ji'a ramadaanaa soomanii har'a gayan magaalaa keenyaa akkasumas magaalaa keenyaa qofaami Oromiyaas ta'e Itoophiyaa inumaahu islaamtoota addunyaatiin baga isiniin gahe uf durallee rabbiin kabara hijiraa 1448 walitti nu haa deebisu hawwi kiyya ta'a. Hawaasni islaamaa addunyaa kulliin baga iida alfitrii waggaa 1447 isin gahe jecha mana abbaa keenya kabajamaa pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmud Hussein biratti hawaasni islaamaa namoonni gurguddaan qooda fudhattoonni hooggantoonni mana marii isaanii isaan hoogganaa jiraniitii fi jaallattoonni isaanii mana isaanii keessatti iida kana kabajatan arguudha wanni adda isa taasisu. Inni kun kan kabajamuu qabu xiqqaadhaaf rahmata godhuudhaan tola ooluudhaan guddaa kabajuun laafaa rahmata godhuun haala kanaan kabajamutu irra jiraata. Shari'aan islaamaa in barsiisaa guddisa ilmaanii keessatti dhalootaaf nullee kadhaamuu qabnu ilmi keenya eessa oolaa maal fayyadamaa in barataa yoo barate haala kamiin barataa nyaataa dhugaatiin isaa oolmaan isaa maal fakkaataa irratti xiyyeeffannoon teessaadha kana irratti hojjetamuu qabaata. Ilmaan guddinni isaanii toluuf oolmaan isaanii toluu qabaata. Ani immoo kana maatiif dhaamuu barbaada. Manatti maatiin imma qaama sadaffaa yoo dubbatu akka ufiititti yoo dubbate ijoollee yoo gadi baatee homaan gootu. Yoo amantaa islaamaa akka kabajamu barbaadu ani amantaa kabiroos akka kabajan daa'imman kiyyatti ijoolleetti himuu qaba. Irra caalaa wanti baay'een mana gadi baya waan ta'eef ijoolleen mana barumsaatitti bakkee wal ga'anitti bakkee wal ta'anitti tokkummaadhaan imma amantaa isaanii qofaa miti imma namummaas imma barnootaas imma birootis imma siyaasaatis inni kun kakaanii kabaje tokkummaan jaalalaan waliin jiraatuu fi wanti inni hajamu kan biraallee ka hajamu ta'uu beekee isa ani hajamu ka biraallee akka hajamu mirga ani argachuu barbaadu ka biraallee akka argachuu barbaadu beekanii tokkummaaf jaalalaan akka waliin jiraatan daa'imman teenna dargaggoo keenna ijoollee teenna akkasumas nullee maatiin ufumaa ufitti dhaamsa dabarsuun barbaada. Ani maqaan koo Gammachuu Guutaa Waaqeedhama. Gadaanti yeroo baleedha. Miseensi kiyya foolleedha. Gahaan hojii kiyya daldalaadha. Mana Shee Maamudiitti argamne ayyaana kanallee hojjumaan kabajanna. Ayyaana kana hojjumaan kabajanna. Baay'ee nu gammachiisa waan qabnu waliif hinne waan isaan qaban nyaanne oduu addaan waliif fooyin walitti dhufne hojiin jiraan. Keessattuu ayyaana masqalaa baga masqalaa si gahe baga geettii kana geechanii isaanillee naa bilbilu. Egaa akkuma dhageessan hiriyoonni isaanii guyyaa ayyaanaa kana ayyaana isaan waliin dabarsuuf dhufan Sheek Muhammaddiin hojii fi amantaa isaaniin nama cimaa ta'uudha dubbatan. Maqaan kiyyaa Amiir Sheek Mahmud Hussein Ahmed jedhama. Wanti martuu jedhamee jira. Waa'ee abbaa kiyyaa ibsuun xiqqoo nama ulfaata. Sababaan itti namatti ulfaatu
إساني just واحد أرجاني واحد كيس تراني أسجاني وان إسان وان سن كيس دبرسني أسجان كنا يرود إبقى كنا كيس تحاسو لين الفاتة دا ياو إما إرا تتويني برا تريو جنمالي الحمد لله تكفى إساني بقى ماتينا ومراتي ماتينا ما أنفا وسنتين أنفا منا تكو سنتين ماتينا ومراتي جاللنا ومراك أبني wanti guddaan isaanirraa barachuu dandeenyu karoora waan maraa karooran deemanii karoorri isaan ittiin deeman immoo karoora akka malee nama ajaa'ibsiisu haala adeemsa isaanii isaanumarraa dhageettanii jirtanii just maatiin kun marti haala karaa saniin akka deemu fedhii qaban fedhii san immoo ilma namaati parsantii dhibba guutuun hin danda'amu haga danda'ame tokkoon karaa isaan irra deemaniin fiiceedhaan qabannee irra deemaa jirra kana rabbi nu haa gargaaru obsaa fi haala maatii isaanii ittiin karoora qabsiisaa jiran akka malee barumsa kanaaf ta'u isa analleef maatii kiyya maraafillee baga Eid al-Fitr bara 1447 ummanni muslimaa marti baga isiniin gahe jechuun ni barbaada. Ijoollee firrii fi hiriyoonni guyyaa ayyaana kana waliin dabarsuuf dhufan nyaataaf dhugaatii dhiyaate kolfaa taphachaa nyaachaa dhugaa gammachuun ayyaanicha dabarsaa jiru. Ayyaan Eid al-Fitr kan bara 2018 kan jaalalaaf gammachuu akkasiniif ta'u hawaa warra baranaa kan bara egeree isiniin jennee jirra. Qophiilee OBN gaammee afaan waliin turtii gaarii.